gaafa suudii ture na biraa qabanii turan. Akkuma argitan namoota fuullileen solloqee ture yeroo sun hojiileen baddee turte yaa'u lubbuu fi tanatti guraaruun hin ta'u mana keessatti dhugaa rabbii dubbachuuf hanga innaa yaadduu keessa jechuudha. Wallaahi bakka nyaanni kunillee nu goruu dadhabe takka gaafa maneedhaa suutii akkasiin namni hidhamu sannii beektan. Innaa keetiin maaliin godhee gaafa saniis yaa'u hojii muut godhadhu naaf. Miskiina naafi. Muut godhadhu naaf muut godhadhu muut godhi. Dhageessaami muut godhadhu. Aayee. Namni hedduun akka waan nuti manguddummaa ta'aa jirruutti fakkaate. Manguddummaa miti jira keenya. Haasawaaf dhufne nuti. Haasawaaf dhufne malee manguddummaa miti akkasitti hubadhaa. Kana obboleeyyan kiyya alhamdulillaahi gaafa saniis ani keetiin biyyatti galee jechuudha. Maaliif namoota hedduutu Suudiitti illee dhiistee galtee achitti illee gazeettan. Innaa nuti karoorfannee karoora keenyaan kee Itoophiyaatti galee jechuudha. Akkan Itoophiyaatti galeen alhamdulillah nama tattaafataadha. Takka harka namaatis eeggadheen beeku umriin jiru kanan. Durirraa isan nama listiroo dalagadhee re'ee bitadhee ni beeka warri biyya keenyaa kana beeku. Yaa'u barnoota kiyya ittiin barachaa kee waan hin hojjetadhe bara 2015 keessa dhumarra qabsoon biyya keessatti finiinnan kaanee Suudiitti deeme jechuudha. Of danda'ee gaafa saniis alhamdulillah. Anammaas akkasuma. Ammaas namaas kadhachuun fedhu niin tattaafadhaan. Innaa kaanee Itoophiyaatti gallee Itoophiyaa gaafa gallu wallaahi dhugaa dubbachuuf Finfinnee keessa osoo warri waggaa 10 waggaa 7-8 biyya san keessa jiru manjaafiqaadha harkatti qabatee ta'an manjaafiqaadha waggaa 8 isinii galee laayisansii diraayivarii jechuudha. Waggaa 8 harka qabatee ta'an waan hojjetuun dhabee. Muudannoo takkatanii ni irraanfanne yeroo san mootummaan waraana keessa jira. Namni makiinaa fuudhee badaan. Nama nibree makiinaa qabu yookaan ammoo makiinaa maali kaartaa manaa qabu malee kireessaniif turan makiinaa kiraa. Makiinaa dullatti qarshii 400 tana wanti malee namaan kireessan kaartaa manaa qabaatan kaartaa manaa dhiisisilaa gaafa san kaartaa manaa qabaadde fuula isaaniitu hin dhaabbaddu ture gaafa dhaku kaartaa manaa yookaan ammoo waasinnatii nama sii ta'u fidiyaan eenyu abbaa kiyyaatiin fuudheetti geessa qarshii 1000 meeqaan baankii irraa qaba qarshii 400 wayin baankii akaawuntii kiyya irraa qaba fuudheetiin makiinaa qarshii 350 400 irratti naqee gaafa san gittiin kireeffadhee ture namni hundi aboo katiirratti hattuun akkasii gooti akkamitti magaalaa tana keessa deemta meeqa uummata dandeessa maarreedha ati waa akkasiin taatu jaan rabbi na gargaare. Fuudha maltanii akkamumatti agartee biraa deemtaa jettan ani ammoo isinitti maddeetiin ture lakkii agartee naafisiin karooraan deemnee biyya kana firii fi isaan gaafa dhufan wallaahi toora 400 yaa'u ni beeka namni hundi firii fi isaa biyya Qaatar qarshii 400 baasee dhufe argitanii 400 an mataan kiyya jechuudha birrii 400 ajaa'iba na amantan ni beeyte jechuudha isin summa wallaahi innaa karoorfannee deemne nuti fakkeenyaaf isilleen waliigalleetuma isumaatiitu boolee nageessee boolee nagageessee jechaadha an yaa'u dhiira ilma dhiiraa tokko taa'ee hiraaruun qabu taa'ee harka namaa eeggachuun qabu bakka itti jireenyi kiyya fooyya'uu qabajuu hundatti deemee tattaafachuun qaba alhamdulillah haga rabbi fayyaa naa kennetti sigalee haga rabbi fayyaa naa kennetti amma kun alhamdulillah qaamaallee fudhee yaa'u inshallah jireenya kiyya itti fuufachuu hin danda'a haa ta'u garuu ammoo gaa isin nu bira kuttaniiti nuuf afachuu dadhabdan karoora keenya san eegaa akkana nuuf afachuu dadhabdan kunoo naafiinis keessa jirti piriis fakkeenyaaf ammaan duraas gareen takka dhugaan isin jaa obboleeyyan kiyya ani oromoon teenyatuni osoo oromoon akka itti wal beekurra waliif beekuu wayyaatti ammaan duraas gaafa naafii jalaa dahamni badu
abshirii si cinaa jirraa jaanii wallahi ani dhugaan siin jaa amma waan san dalagaaf mana fide micayyoo daabu nu jalaa fuutee deemte san garuu anaaf naafin irra guddaa wanni gaafa sanii sirratti wal dhabne daaba san gartee siitu micoota na fide ati naa kaffalii lakkii waan kana dantaa jireenya keenyaatiif nu lameen jidduutti kasaaraa keenya jennee dhimma kanarra walitti dubbannee ture. Dhugaan isin jaa haa ta'u garuu gareen hagi takka gaafa saniis dhimma daaba nurraa badee kana dhiisanii dhimma biraa keessa galanii waan biraa haasa'an jechaadha. Si galeela micayyoo nuti barbaanne dhiisanii hundaa miti beekadhu garee takka. Si galee kanaaf obboleeyyan kiyya amma isinitti himna. Afaan umaata ka faayidaan qabu ilmaan Oromoo hundi keessaniitu. Dhageessanii afaan umaata kan qabu. Amma daaba san summa wallaahi 120 daabni badee san. Ilaalaa dhageeffadhaa. Daabni badee san wallaahi 120. Jaalatanii jibbitanii wallaahi daabni san ka mormaa ka harkaa ka gurraati. Argitanii kunoo ka harkaa kana bichaadha ka asirratti kaayatan kana isa kana qofa harka irratti dhiifattee turte gaafa san. Argitanii kanaaf yoonii fi argitee akkasitti quuqamni akkanaa kun ka isinitti dhagahamu taate ammallee ani gara kiyyaan numaan dubbadha. Yoo argitee itillee himuu diddan miciyyoon tun obboleettii teessan. Miciyyoon tun obboleettii teessan ni miidhamti. Argitanii dhageessanii wallaahi harkaa qofa ofirratti dhiifte ka mormaa ka gurraa hundi isaatu walirratti jira. Ka kunoo asitti kaayatan kana jii kunoo asitti ka kaayatan ka asii kana kunoo ka quba kana harka kanaa qofa ofirratti dhiistee turte. Si galee obboleeyyan kiyya ifaa manaati ifaa manaa ifaatu meeshaa. Kanaaf obboleeyyan kiyya gaafa saniis akkasitti miidhamtee turte jechuudha. Yoo gartee ka dandeessan taate yoo ka dandeessan taate warroonni gartee akkanatti jaalala isiidhaaf qabdan wanna isii tana hubadhaa fi ijoolleen teenya jechuudha hubadhaa fi yaa'u namatti illee ni mina olillee baasina mee yoo dandeessan gurmaawaadha yaa'u isillee dubbisaadha. Itti dhalaayame akkanumaan miidiyaa irratti wal jaalachuun qofti faayidaan qabu jechuu barbaadeeti. Okay? Dhageessanii an kanaan isin jechuu barbaade. Yoo yaadni keenya kun gartee isiniif tole yaa'u nuuf hubattan jeetii yaada. Itti dhiyaadhaatti yaada isii irraa hubadhaa. Itti dhiyaadhaati yaada isii irraa hubadhaa. Dhugaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Dhageesse ijoolleen teenya ta Oromoo itti dhiyaadhaati yaada isii hubadhaa. Akkuma agartee gaafa duraa dhageessanii akkuma agartee gaafa duraa walitti dhufeenyi keenyaas isin gammachiise akkuma agartee yoo nuti waliin jiraanne isinitti tolu rakkoo isiillee rakkoo keenyallee nu waliin qooddadha. Okay? Rakkoo keenyallee nu waliin qooddadha. Ani kanaan jaa maaliif ijoollee waan namoota kanan geenye agartee wanni hin jenne yaa'u hedduu jira. Ka kunoo yaa'u wanni jettanii turtan waan dabree hin kaasii warri jettan yaa'u isiidhaaf horiidha yeroo hunda itti dhagayama yeroo hunda ka wanni godhu isiidha isii kana waan kana wallaahi summa wallaahi yeroo hunda wanni isitti dhagayamu dhugaan isiniin jaa waan kana jechuudha. Kanaaf please argitee haga dandeessan yaada isii kana hubadhaa fi itti dhiyaadhaadha. Yoo dandeessan nama 2 3 4 yaada isii kana argitanii wanni gochuuf dandeessee kanaaf inshallah rabbi khayriyaa godhu jechuun amma waan kana akka fakkeenyattiin kaasee beekadhu ta warqee baddeessan akka fakkeenyattiin kaase
akkas ture wanni san amma deemee ammoo nuti alhamdulillah ani gama kiyyaan yaa'u iddoo gaarii biyya namaatiin jira deemeeti gabbeetiin inshallah dalagadha yoonii fi hangii nuti gartee ammoo ani hangaan dalagadhee feetu amata 2 haa ta'u fedhu amata 3 haa ta'u amata 4 haa ta'u amata ani amataan ani hangaan taa'ee isii tana fedhuuf biran fide fedhu gartee achitti hin dandeedha yoo kuni ka gartee isin jarjarsu ta'e laal yoo kun ka isin jarjarsu ta'e akkamitti gartee dhiiftee deemtaan tuni ka isinitti dhaga'amtu taate yaa'u kunoo gaa isin Oromoodha ummata bal'aadha laal ni jirtan kunoo isini gabaa saniin ala obboleeyyan kiyya wanni irraa if cinqitanii isin jirtu wallahi biiziin ta'e jara keenya dhugaan isin hin jaa bilbila kana hangaan darbuu ga'uun dhagee laal sii galee darbuu bargaaf tokko rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam jaartii isaa Aisha bakka duulaatti dhiisee deeme namicha isaan duuba meeshaa guuruu jira gaafa inni gartee hafu dhageeffadhaamee jira keenya gaafa inni hafu meeshaa nama guuruu jira gaafa wallolli deemu nama meeshaa nama duubaa guuruu jira inni kun Aishaan tun joolleedha waan ta'eef bakka isiin raftu nama booda haftee harkan laal wallahi namichi haadha manaa rasuulaa keenya kabajamtuudha farda isarra kaayeti fuudhee ka guyyaa ogguta ka ijaan isiin laalin fuudhee jaraadha qabee mana galche hogguu kana jarri munaafiqaa jarri ganda keessaa jechuudha namnummaan tokko laa bar naaf maali salaamu alaykum bar Aishaan namichi munaafiqa namichi san bar Aishaan jaarsa isa san yoo jiraftee jaani ganda shuf ganda keessa facaasan wallahi sababa kanaan fuudhee gandaa galche rasuulli sallallahu alaihi wasallam sababa afaan namaatiin niin galaanaa naa fayyamtaa jetteeni hayyamsiifattee kaatee jechuun waan biraa osoo hin ta'in jechi namaa hangan takka laal jechi namaa hagana takka rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam bultii isaatu laal hangan takka keessa seenee dhugaan isin hin jaajara ta'in hangan takka keessa seenee laa ergamaa rabbi kan mu'jizaan itti buutu san sigale kan mu'jizaan itti buutu san hangan takka bultii isaa laayite ganda guutuu waliin geesse duuba waggaa kana Aishaa maal jetteen wallahi wanni rabbiitiif ragaa godhatte agarte wanna rabbii maali ammumaan tana yoo inni waan kana godhe garte rabbi irratti naa dhiise na rasuulli sallallahu alaihi wasallam gara laafee sanamaati gara laafee fi jecha namaa sanitti dhiise akka deeffatu taasise jechuudha argitanii kanaaf waa'ee namaa itti dhiisaniis naman dhiiftu ammoo ani haajaas hin qabu haa ta'u garuu wanniin isin jechuu barbaadu warroonni argitee anaa fi isiin gargar bahuun isinitti dhagayame amma asirra deebi'ee warroonni gartee anaa fi isiin argitee garaagara taa'uun isinitti dhagayame keessattuu obboleeyyan kiyya ka arsiidha ijoolleen teenya tasikkoo mandoo ta argitee naafii gantee deemte naafii dhiiftee deemte jettanii gartee akka malee miidiyaa kanarratti illee na arrabsaa baatan akka malee hamilee na cabsaa baatan akka malee argitee keessaanillee lafattillee hagaan bakka jechuun wanni godhanillee hin jiru haa ta'u garuu jechaan hanga waa hedduutu badee ture jechaadha kanaaf jechaan jechuudha hanga of jibbuu takkatti geenne kanaaf warroonni wanni kun isinitti dhagayan please yoo dandeessan akkuma amma isinin jedhe kuno isin tajirtu naafiin tajirtu waanin of bira fiduun hin qabu okay akkatoo kam waanin of bira fiduun hin qabu walitti buusaatiin bira fida akkatti kayime walii galla akkatti waanin if bira fiduun hin qabu walitti buusaana bira fida akkamira laaltan akkatti haadham ammaaf waanin of bira fiduun hin qabu walitti buusaatii na bira fida walitti bu'aati yoo ammoo lakki kana hin goonuu hin dandeenyu jettan ta'e waliin nu dhiisa akka dandeenyutti oofanna laal akkaan dandeeyutti hin jiraadha akkaan dandeeyutti hin oofadha waliin nu dhiisa please fuula duraaf takutte dubbiin nabii maaliif mi'ooyitii jannaanini tasaabara
ta'utti dhiisanii ta dhuftu haasawanii rasuulii keenya jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf nutis ta'utti dhiifnee ta dhuftu haasawina fuula duraaf yoo ammoo dandeessan haala ammaan isiniin jee kana sigale haala ammaan isin akka ammaan isiniin jee kanatti nu bira dhaabbadhaa. Amma kam aylaki akkati hin dandeenyu yoo keetan ta'e monuu dhiisa akka dandeenyu jiraanna akkati dandeenyutti oofanna makiinaa laal marshii sadii hin dandeenyus takkaan suuta akka qoca deemnus suutuma bakka yaanne san geenya. Kanaaf inshallah argitee rabbiin agartee inshallah isinillee ani gama kiyyaan afuunaan illaa rabbi isiniif haadhiisu warri argitee waanuma barbaadde naan jetta warri agartee akkuma barbaadde wooma afaanitti isinii dhufe natti darbate ammoo obboleeyyan kiyya warri na jaalatte illee ammallee irraan deebi'a kun yeroo lammaffaa moo sadaffaadha. Kadir soddaanuun hin jedhinaa jee naan jettan ijoolleen lafatti illee na argitan yeroo na argitan jecha kana naan jettan. Kadir maal soddaati afaanini miti bar yookaan fagoo miti keessan dhaqee arge. Keessaan dhaqee arge agartanii ummata kana keessaan dhaqee arge soddummaan isaan biratti waan ulfina qabu soddummaan isaan biratti waan jechuun wanni isaa soddaa biratti gatii wanni kennamu hin jiru wanni biraa jecha soddaa jiru kanaan qixxaa'u hin jiru jechuu barbaadeeti. Haati intalaa gaafa soddaatiin dhufte haati intalaa jechuudha. Wallahi sodaadha kabajaadhaaf biratti asin baatu argitanii kabajaarraa kan ka'e duuba girri isaan ammoo asirratti soddaasiin jechaati si arrabsan jara keenya dhaggeeffadhaa soddaa jechaati soddaa gubba barreessaniiti arraba afaan dhufe jalarra barreessan laal soddaa gubba barreessaniiti arraba afaan dhufe jala barreessan dhageessanii duuba mee ganda san ummata arsii ka biyyaa ka lafa jiru san bira dheeyxee kabaja akkasii ummata akkasitti soddaadhaaf kabajaa kennu san argitee ummata gubbarra soddaa jee barreessu ka jalarra si arrabsu ka miidiyaa kana gaafa argitu dhugaan siin jaa dubbiin maal taati gaafaan aamina jibbeen aaminii jibbee taati jechuudha. Kanaafin ummanni girrisaa kuni ummata jecha akkasitti ummanni san ittiin si kabaju saniin akka hin yaamne barbaade. Maaliif maqaa ulfinaa bakka salphinatti gaafa dhageesse sitti dhaga'ama waan ta'eef. Laal jecha kabajaa bakka salphinatti ummata gartee afaan isaanii waan dubbatuu fi waan dhiisuun beeyne afaanitti gaafa dhageesse sitti dhaga'ama. Kanaafin jarri kun ummata sanillee bakka bu'u maaliif laal ya arsii lijja maqaan isii beestii ya arsii lijja beestii ya maarree lijja laal maqaa kana baafatanii sittiin dhufu karaa maaliin murteesse jarri kuni maqaa arsii kabajaa san baafatee edaanuu deema soddaanaan hin jiinaa kanaa murteeffadha jechuudha. Kuni fuula duraafillee warri miidiyaa kun sodda akkanaan jedhuun fadhu dhiifama naa godhaa soorii dhageesse soorii warri miidiyaa kuni laal akka soddaanaan juun barbaanne maaliif ummata san bakka bu'u ummanni san fakkeenyaaf ani maatii dhugaan siin jaa takkaa maatii naafitti sagalee ol kaasee waliin haaseen beeku
haasawni anaaf isaa walitti haasawnu subhanallah haasana fi dhaabe kuna warri naafi waliin haasawnu subhanallah garuu gaafa miidiyaa kana natti dhagaame waan ta'eef lakki akka jarri salphataan kun afaan salphataa isaanii kun ummanni kabajamaan sana kanaan juu maaliif tokko mite ka jirru kun silaa tokko ta'e yaa'u ahaa kana jeetiin dhiisee jechuudha kanaaf ummanni miidiyaa kunii fi jarri lafaa kun dachiif samiidha dhugaan isin hin jaa kanaaf akka gartee naan jetaniin barbaadu naanillee jiinaadha ani Khadiir ilma Abdullah Jumdaa Ibroot yoo ka gosaa barbaadan ammoo ani gartee ilma bareentumaati sigalee ilma bareentumaati akkasi obboleessa keessanii cufadheeti Oromoo qulqulluu Oromoodha ilma Oromooti obboleessa keessanii obboleessatti ol baafna bar akkasi warri agartee inshallah ni hubatan jeeti yaada warri hubatan dhageessanii kan obboleeyyan kiyyaa inshallah ammas anaafinis inshallah yoo gartee rabbii waliif nu qoode hojiin jiraanna namni addaan nu dhiibee maali hin danda'u garuu immoo yoo rabbii waliin nu qoodinis yaa namuutu akka rabbiitti jiraachisetti jiraata kanaaf hin rakkatina jiraachuu keenyatti illee wanti ilaal numaadhii isaa jechuu barbaadeeti galatooma ammoo yoo ni fi gartee ka isinitti dhagayamutee wanni takka yaa kun obboleetti teessan dhaqaati yaada isii bara okay dhaqaati dhugaan isiniin jaa dhaqaati yaada isinii bara keessattuu gartee akasi Safiyaa akkasumaan jeebara obboleettiiti jarri kun naan injiiniin jeebarraa jarri miidiyaa kun laal jarri miidiyaa kun naan injiin akka naan juun barbaadu warri miidiyaa kun maaliif ni nu badde waan isaan ta'an jarri kun akka gartee bakka sanii sin buune akkasi gartee inshallah okay Oromummaan dhiiga kooti nagalchee okay si galchee jira kootu kootaati yaa warri yaada qabdan dubbachuu dandeessan carraa isinii kennina wa alaykum salaam